dhukkuba kalee dhukkubsatanii kalee tokko qofa kennuufii dandeetta. Eenyu kennite eenyu dhista. Ijoollee qabdi ijoollee jaartiin keetillee. Haadhaan qabu kaa. Si'i miti. Just general example. Maa haadhati yaa rabbi haa araaramu. Isiin jiraattee haadha jedhu maal waa jaartii ofitti aansa. Ofitti aara. Ga'u haadha haadha. Rabbi osoo an jaaladhu narraa fudhate rabbi jaanataa isii haa gammachiisu maal waa jaartii ofitti aarsan gowwaa. Jechuun osoo jiraatte haadhuma ta'eeti kaa. Rabbi rahmataa godhu. Jiraatte haadhumati. Namni wayii waan jedhee. Wayii waan jedhee. Haadhatiyyaa jedhe. Jennaan ijoollee yoo haati irraa duutee ijoolleen illee haadha feetii jennaan. Ijoollee haadhatiyya guddisa isin yoo deemte illee tabiroo fuudha. Isin maaliif gaafii akkana nama gaafattanii jaartan jaartii waliin bu'u? No gaafiidha seriously anabame namumaas jalli jiru kanaayyuu like waliigalatti jaartii teessanii fi haadha teessanii lachuu kalee barbaadanii dhukkubsatanii jiranii eenyu kennite eenyu dhiista kalee takkatti qofa kennuufii dandeetta. Haadhumaa kenna garuu namni. Okay, like even yoo dhiira taate jaartii teeti okay yoo intala taate jaarsa keetiif abbaa kee. Ati bikaatan waa intala ta'e ati eenyu kanita? Haadhatiyya wallahi billahi haadha. Wallahi haadha. Intala ati jaarsa keetiif abbaa kee keessa akkamii kennita osoo akka dhukkubsate abbeetii fi jaarsi kee kalee. Isaan kan dhagahamu asii. Okay, ansi gaafannan sitti dhagahamuu didee? Gaafii kiyya bara ani bara isin gaafadhe isin naan deebisne akka gaafii isin rakkoon qabu isin deebisa. Isin maal naan deebisne duuba? Ati intala kaa intala maa waa intala na gaafattaare? Hayyee ani kalee lama qaba. Wal keessa of seensis. Kalee lama qaba. Kalee lama keessa takka qofa kennuufii danda'a. So kalee takkatti san kenneefi yookaan okay kalee lama illee kennuu danda'u. Sila kalee lama kenneefi ani fi kiyyaa choo jedha. Garuu hin ta'u kalee lama illee maaliin jechuun. Ati amma kalee teeramaa takka abbeetii kennite takka jaarsa keetti kennite jaarsa kee kana dhalaa biraatti jiraachiftee tiriin biraa duuta faara na shinde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله بالله دو هادو استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم درية وان برو يقطع أتم أصلي ديس أبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يا كذي كياد بتاعد كبرو تهرو مرة أعوذ بالله أنا جانت بمسانو أنا جارسي هادو أمو like secondly microsecondly تو هافي جارسي هادو أمو جارتي برو اتفوني حالو بنجرات يون أنجلن أركلمان سايني قولي دو أمالي جارتي برو إنو مغنكم الفوت Maara goga wata biroo itti fuutee yoo hafuura isiitiin fayyee jala irraa ariitee rakkoo maal qaba eegas eegisa inni fayyadeeffata. Kan waan itti fuudha. Hafuurri keetti ajaa'ibti tabiroo itti urgoofteeti andeemee itti fuudheeti na gubba maal inni du'e asli. No. Ati amma magaala jaarsa kee dhalaa diimtuu akka araba adii yookiin araba yookiin faranjii adii kana barbaachisaa duuni akkam barbaachisaa
yoo dhalaa adii waliin hin jiraanne fayyuu hin dandayu yoo hin jiran kamuu. Fayyaan isaa haa dhabamu. Haadhu abboo obboleessa kiyya ani masaanuu inuma hin jaaladhu. Yoo waan akkasii ka yaaddanii shari'aan afur jedhee chaansii hin qaba ka jettan. No shari'aa miti amma jaarsuma keessa jala dhukkubsatee mana yaalaa fiddee dooktorri dhalaa akkanaa wajjiin fuudhee yoo torbaan tokko yookiin baatii tokkoof jiraate fayyaa yoo siin jedhe. Asli siin jedhee baran jala muraa. Sinii tana argiteemi? Maa akka sinii tanaati garagalee dhaabatamoo ol garagalee dhaabatanaan hin jenne. Inuma waa takka fayyee maa akkasittiin deemeen hin jenne no. Du'ee innis du'e jedhee qabrii isaa laalee sabbaruu naa wayyi. Osoo aan lubbuun jiru dubartii biroo wajjin ani argee zalaalam coggaarraan na gubatee dhukkubsadhee no. Maafi fayida. Fayyaadha bar fayyaadha. Maarree maaltu na galchaa na argee yoo fayyee haa fayyu yoo na argee fayyuu baate raasuu guddaa. Ayya. Akkaanyochi. Maaliif masaanuu akkana jibbitan garuu? Wallahi masaanuu jaaladhu ani wallahi billahi. Like never. Dubartii hundatu masaanuu jaalanne. والله أعوذ بالله من الشيطان يا ربي كي ندني تمسانون راقب يا ربي يا الله يا غفور الرحيم يا ربي كي وام فيدي أتيو إني دو إنهرم تو كيسا دو أول شو دوان إنهرم مال غو چاهرم إنده أتندو إذا متي إنهرم لك المان قد فتنها Sadhabe inu bulloo akkam jiru tuna bira deemaa raani immoo deemee onni heeramuuf maali. Gaafii si qaba ishi gaafii masan si gaafadha deebisee. Yoo akka tasaa ta'e dubartiin tokko oli heerumuu hin dandeetti yoo jedhan yookaan deemtee yoo sirratti cheat gootee qabde isiisan forgive gootaa immoo forgiving gootuuni. Achumaan dhiisaa. Yoo dubartiin deemtee cheat gootu irra ulfaata. Forgive gochuun dandeettan. Yoo ofii deemtanii cheat gootan immoo forgive akka namni isinii godhumaaf feetan. Tafaadhoo guddaa inni rabbiin komadhaan rabbiin sun hubadhe afur nu godhe. Afuriitii miti. Just cheat in general. Cheat yeroo godhan deemanii. Jaartina ta'e tabira lallaaloo. Addaan dhiqaa garaan dubartiitiif kan dhiiraa tokko miti hin garaa laafsan. Garuu maaltu jira fayyadaama garaagarummaan jirullee anama deemee yoo cheat godhee achitti gata malee fuudheen galu dubartii yoo sirratti cheat goote diqaalaa manatti hidhalti. Dhaluun mala. Diqaalaa sirratti dhaluu fi ati bara atillee madalchitaa bara. Ayyoo dhalche maarree achitti dhalche malee bareetti dhalche malee waa kamana keessaa waa diqaalaa ta'a. Diqaalaa guddisaa mana keessatti. Keessuuni karaa isaatii kaisii kamana keessatti. Kanaafuu chigir yallabatim akka feetan taatanii jechuudha. Diqaalaa wajjin jiraachuun bar meellikii wajjin jiraachuu jechuun beekati mana keessa. Atoo karaa isatti dhalchitee ka abbaan hin beekne akka fedhe abbaan fedhe walii gad dhadhahaa deemuun. Sun dhimma namicha wajjin jiraatu ture hanga ta'e biraa dhufee miti. Rabbiin kun bichaa naa beeku. Anyways amma karaa gabaabaa jaartiin ta'e. Maal jedhama ijoolleen dhiiraa waan kanarratti sirrii hin jenne ijoolleen dhiiraa koomentii godha. Falmata, will you bring me charger please? Warri dhiiraa deebii sirrii hin deebifneefi. Jechuun atamaleek. Inni dandeetti dubartiin osoo jedhamtee seenaan diimtee heerumuu dandeesse. Itti dhiistu itti dhiistu.
Yoo heerumte moo deemte moo? yaa deemtee heerumuu hin dandeetti akkuma kun isin jaartii afur fuudhuu dandeettan deemtee heerumuu hin dandeetti isiin illee jedhamee yoo eeyyamamee fi isii tana hindi like you gonna let her go it's okay. Isiin kabraatitti heerumte anaa wajjin jaarsa lama horattee moo? Minno dhalaan addunyaa kanaa dhabamee takkitti dhiirana wajjin irtaa qotaa. So ati in eeyyamtuumi? Sekendi maayikiroosekendi jirti heerumumi isiin osoo akka beera tiktook irraa kana asirraa godhatte anaa xuur gaddarba gurra qabee akkatti. Isiin meeshaadhaa miti tokkoffaa haadha kabajaa qabdu. Lammaffaa meeshaa gurra qabdee gaddarbituu miti. Sadaffaa immoo ifii gaafa ifii fuutaa jaarsi kee osoo sirra fuudhee naan jettu haa inni duusin jedhan naa ajaa'ibdi. Amma immoo maayikiroo sekendi illee hin fuusisu sekendi takka illee sekendi matakka osoo dhiiroo wajjin dhaabatte hin ta'uu jedhaarta. Akkamii wal madaala dubbii? Kana keessatti wal madaalu hin jiru. Arrijaaluun qawwaamuun alannisaa jedha hadiisni abibti nuti akkaataa shari'aatiin bulchina. Waan ifii hin jaaladde mana man jaalattan duuba isin. Isuu leelaanoo tidaar leelaano. Waan ifii hin jaalanne takka ati waan ifii hin jaalanne takka mana man jaalattan. Hurry up, did I say bring me charger? Oh yeah. Hurry up. I need my food wait, Dad. No, it's about to die any second. I don't care. I do just won't lie, bro. Khayri wa khayrat. Haye. Davis and Davis. Jaartiin jechuun sitti himu. Abraachiit godhuu dhiira biraa lallaaluu minaamin miti. Yoo eessa dhayte, eessan baate, eessa seente, eenyutti haasofte, maal taate, eenyinyi, asiin jettayyuu isaa misti adeelachim xiraat naat mabbaarar no. Kijiba dhugarraa fagaateen siin jedhaan immoo. Minno. Maaliin bareeda? Gaaffii bareeda ammaan tana na gaafattee asli. Laali dubartiin maal godhu jirta? Eessa jirta? Minaamin yoo hiikaa kana akkanatti fuutee akkanatti waliin hin dhahin she's not si jaalachu. Ana kana kuma jaalala isii sunnatti hafee na callisuu naa wayi. Maaliifi dubartii yoo si jaalatte qofa nyeknyekii baay'ista. Tasiin jaalanne tadan taate hin qabne feetu galte feetu baate haga ati baatu muddamteeti nyaata hin taane si kenniteeti ilmaan ifii wajjin yoo ati balbala gabbaatu si eeggatteeti ilmaan ifii wajjin tetteeti ni nyaata. Na nyaattu kaa. Yoo an kijibamee jarri kijibaa jedhu warras jalaa. Ana nama jeqaa malee sa'a didee mee furii yoo isiin midhaan afaanii buufachuun iddee akka fardaatti nyaatte asli mina qabamu. Gaaf dhume ufinuu beela ta'etti. Midhaan mana. Wallahi dubartii yoo si jaalatte qofa sitti nyaknyak jetti malee yoo si jaalatin like namatti si lakkooftu. Bikka feete oolte akka feete taate abbaa feete wajjin baate dubartii feete wajjin deemte argite dantaate hin qabdu. Tasi jaalattu dubartiin emotionally dhiirri emotionally miti. Dubartiin maayikiroo sekendii keessatti waa hedduu buustee baasti. Ilmi dhiiraa immoo sekendii miniitii takka keessatti ganaa slow yaaddanii jechuudha. Kanaafuu wada asli wallahi billahi. Beerri hinaaf guutuun isaa as jala dhugaatiin jette dhugaatiin jette dhalaa hinaaftu jechuudha. Barbaree girgiratti naqxee ibidda naqxee afaan isii irratti qaqqabdu. Hin jedhin kijiba. Kijiba hin jedhin. Hin jedhin. Maaliif? No jedhin. Maaliif dubartiin tun ilmoo sii baadhattee utubaa mana keetii waa meeqa sii taatee ati akkas goota rabbi. Maal tani naafne dhaltu?
Ilmoon baadhee Asli taa'ee ta'ini naaf ne dantaa ta'etu hin qabdu. Feetu ala bulte, feetu mana bulte, feetu siree bulte, feetu lafa bulte. She does not care about you. Inni naaf taat. Ani immoo waa'ee kiyyaatti raasoo ittiin jirru bara. Keetirra haasa'e inni naaf taat. Waa'ee kiyyaatti raasoo ittiin jirru. Guyyaa biroo sagantaa qabadhuuti intarvii na godhee barbaadde. Dubartii waliin na kaasawate ka waa'ee kee haasawne ka amala hambaa haasawta kee haasa'i. Namni yoo ka ofii haasa'e tola. Hunja. Adaanan kaasoo nu haasa'an.